obsena dabe yaalami koke kana arras midake lalu dadabade badana obsena dabe yaalami koke kana arras midake lalu Oli bilbileti ni esa kade malta ko jetan ori wali kabu kana ratti kan wali jinaju ega gabo wal geeta mootummaa sana irratti immoo lamaan keenya tokkotu ila kuno horii nama kana ankitti darbee jennee dabarsinee warra kaan beeksifnaa jechuudha. Karaa keenya ni garuu wanti ta'e maali wanti tokko kan nuti barre yeroo horiin dhufu ana gaafa jedhamu komiitiin kan biraan jiraachuudhatu bara. Komiitii kana eeyyatu dhaadaa jawaabsuudhaan. Maqaasaa maal jedhaa Principal Coordinating Committee kan jedhu afaan Ingiliziitiin PCC jedhamee kan waamamu horii kana irratti kan ajaju bakka adda addaatti jara kanaadhaa jedha isaan kan dabarsuu kan danda'an bakka jiru fuudhuu kan danda'an jara kanaadhaa nuun jedhan. Tole eeyyatu isa keessa immoo komiitee kana keessa Jawaar keessa jira Arfaaseenis keessa jirti. Of keessaatii nama 11 qabaanuun jedhameera. Amma horii dabarsuu irratti gaati Arfaaseen PCCdhaan gaafadhaa jechuudha horii dabarsuudhaan. Ani nan eega. Horiin sunis dabarsuun hin dadhabame. Torban tokko jennaa, torban lama jennaa, torban sadii jedhaa. Dhumarratti $1,000 20 waan dabarte. Yeroo sana keessatti kan harka galee fi kan nan kenna jedhamee kan walii galame wajjiniin Jawaar akka nutti beekte birriin jedha $350 ta'a jedhee nutti himeera. Kana keessaatii baankii OMN keessa kan gadde gaati 20 taate isa kan dabarsuudhaafi har'a bor elmaa uma tokko hin dadhabne. Amma gara maal jennee walii galleerra gara January February kana keessatti yeroo sana keessatti kan harka galee fi kan nan kenna jedhamee kan walii galame wajjiniin Jawaar akka nutti beekte birriin jedha $350 ta'a jedhee nutti himeera. Yeroo sana keessatti kan harka galee fi kan nan kenna jedhamee kan walii galame wajjiniin Jawaar akka nutti beekte birriin jedha $350 ta'a jedhee nutti himeera. Yeroo sana keessatti kan harka galee fi kan nan kenna jedhamee kan walii galame wajjiniin Jawaar akka nutti beekte birriin jedha $350 ta'a jedhee nutti himeera. Yeroo sana keessatti kan harka galee fi kan nan kenna jedhamee kan walii galame wajjiniin Jawaar akka nutti beekte birriin jedha $350 ta'a jedhee nutti himeera.